Rach. Oko. Maaliif tabesaachaa? Ijoollee keenya kaa dhiirota keenya naabbasaachaa. Maalidha seetani amma? Ila dubartoonni fiqireenyaan keessan, haati manaan keessan yeroo jaalalaaf tiraasiidhaan gootee sirri kuttu. Shimalatti baastanii beqa ምናምን እቱ ሽጉጢtti baastanii ምናምን እቱ ኤቦtti baastanii እቱ miti bar kan shee kan jaalalaati barila yeroo isheen tiraasiidhaan akkas isin gootu isinis tiraasiidhaan akkas wal gochuudha kan jaalalaati bar maa girgirri humtu girgirri dhiisaa maali girgirri dhiisaa eessamoo waan tokko dubbisaa turenna maal jedhaa waan hin dubbisi Itoophiyaa keessatti lakkoofsi baay'ina dubartoota lakkoofsa baay'ina dhiirotaaf itti dhufeedha. Kun jechuun maal jechuudha? Dhiirri tokko haadha manaa lama qaba jechuudha. Dubartoonni keenya maa akka abbadduure? Baay'ee akka abbaduun hin barbaachisu baay'ee. Boyfriendii qaba jettanii akka abbaduun hin barbaachisu shi. Boyfriendiin keessanis garli friendii qaba. Baay'ee of akka abbaduun hin barbaachisu. Boyfriendiin qaban jedhiina. Boyfriendiin keessanis garli friendii qaba. Maalidha? Kaleessa moo karaa irratti deema. Achi mooda artistii keenya tokkoon argina. Ilkaan isaa cabee. Haadhooko maal taate jenna nama faana loltee jenna lakkiraachuu koo nama faana wal lole miti. Kaleessa madirakii waa irratti sirba achi mooda sirba bareedaa sirbinaan ijoolleen keenya na jaallatanii na dannaquu barbaadanii birrii na shallamuuf akkas jechaa dhufanii godhanii lixxif gochuuf yeroo jedhan otoon beekin maayikiidhaan akkas na rukatanii ilkaan koo cabiraachuu koo wal lolee miti naan jedhe. Maalidha ijoolleen keenya adannaquu barbaadu taanaan birrii fuutanii deemtanii battan gochuudha malee maal kaan irraa yaastu artistoota keenya irraa ilkaan irraa yaasina girgirii dhiisaa maal kaan irraa yaastu artistoonni keenya ilkaan isaanii caccabee bara garmaamu tola.